nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagayaan dhuftanii maatii chaanaalii hawwii biyyaa warri taatan marti keessaniyyuu namoonni haaraan yoo jiraattan immoo yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanatti warri dhuftan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'an affeerraa kooti. Arra viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Arra wanti ni qopheeffadhu qiqqiliin qopheeffadha. Egaa gara qopheeffachuutti deebi'aa isin turtiin keessan anuma faanaa ta'u. Kana gargaaramuudhaan qopheeffadha. Ani as kanatti qullubbii diimaa muree qopheeffadheera. Timaatima akkanatti muree qopheeffadheera. Bifa isaaf immoo irdii as kanaan qaba. Qaaraadha kuni muree qopheeffadheera. As kana keessa waan lama qaba. Kun qundoo barbareedha. As kana immoo baala xibsiin qaba. Jiidhaa isaa waan hin qabnee fi ani gogaa isaan qopheeffadhe. Jiidhaa isaa argannaan jiidhaa isaa baay'ee filatamaadha. Waan hin arganneef immoo kanumaan hin qopheeffadha. Kana keessa zinjibilaa fi qullubbii adiin qaba. As kana dhadhaan qaba. Warroota kana gargaarameen gara hojjetachuutti hin deebi'a. Lafeen qopheeffadhu yookiin foon kana akka kanatti miicee qopheeffadhe. Ashaboodhaan godhee loomiidhaan godhee miicee qopheeffadheera. Ani akka kanatti qopheeffachuu gatiin barbaadee fi bishaan keessa jiru akka nuuf keessaa fixatuu fi xiqqoo distii abiddarra kaa'een abiddarratti xiqqoo ishee ginfillee godhadha. Egaa akka kanatti distii koo abiddarra kaa'ee itti naqeera lafeen qopheesse. Baay'ees bisheessuu irra tursiisuu hin barbaadu. Maaliif foon isaa lallaafaadha waan ta'eef lafeen isaa irraa foon isaa jalaa gufamuu danda'a yookiin irraa harca'uu danda'a waan ta'eef abiddarra hin tursiisu. Garuu bishaan isaa of keessaa akka inni yaafatu gatiin barbaadee fi akkasitti daqiiqaa muraasa irra tursiiseen sosochooseen bishaan isaa keessaan calaladha. Bishaan isaa yeroo bishaan isaa of keessaa yaafatu bishaan isaa keessaan calaladha. Akkasitti abiddarra takka tursiisedhe. Amma akka kanatti danfaa jira. Bishaan akka kanatti jala baafatee jira. Bishaan isaa akka kanatti jala yaa'ee jira. Kana caalaa amma inni bishaan isaa of keessaa fudhatu akkasirratti hin eegu. Yoo nama bishaan isaa keessatti eege foon isaa baay'ee na jalaa bishaatee burkutaa waan ta'eef yookiin irraa duraa argama waan ta'eef kana caalaan tursiisu bishaan isaa jalaan calaladha. Amma kana bishaan isaa jalaa calaladhee deebi'a. Amma akka kanatti bishaan isaa keessaa calaladheera. Amma timaatimiin gaditti naqadha. Shunkurtii kanatti dabaladha. Qullubbii adii fi zinjibila itti naqadha. Baay'isuuf xiqqeeffachuun fedha keenya irratti hundaa'a. Qundoo barbareen itti naqadha. Baala xibsii, ashaboo, irdii bifa isaa kan inni bareechuu fi kanatti dabaladhee bishaan amma naga'uun itti naqadha. Bishaaniin itti naqadha. Inni danfa waan ta'eef yeroo danfuu bishaan isaa keessaa gadi fixata. Bishaan isaa yeroo danfuu waan gadi fixatuu fi bishaan yoo baay'isneetti naqne sumaa waan miidhaa qabu hin qabu.
amma shunkurtiin isaa kuni timaatimii kuni wantoota akkasii jee baasanii ta'an kuni yeroo inni danfuu mushuu kedhanii keessaa badu akka kanatti hin turanii jechuudha. akka kanatti itti qadaadeen eegeen banee sochoofadhaa. abidda isaa baay'ee ho'aarra hin godhu, giddu galeessarra godheeni bisheeffadha. kanaati bishaachaa jira amma. qullubbiin duraan akkasumatti itti nammees timaatimiin isaas amma keessaa bishaatee babbadaa jira. yeroo bishaatu keessaa hin argamu mushuqqeedhuma keessa waan ta'eef ammallee akkuma kanatti qadaadadheen sosochoofachaan ilaalee bisheeffadha. amma gaa kun akka kana ta'ee jira. amma bishaateera xumuruuttan jira. amma kanatti ashaboo xiqqoo isheen dabaladha. dhadhaan itti dabaladha. zayita ittiin godhanne foon isaas qibaatii waan of keessaa qabuu fi qaaraa kanan itti gannaqadha. foon isaa kan inni naa qabatuu fi xiqqoo daqiiqaa muraasa waliin hin tursiifadha. daqiiqaa muraasaaf qadaadeen tursiifadha. achiin booda raachuu ga'eeramma. amma kana caalaa hinga'aa abidda isaatti dhaamsadha. dhaamseera kanarraa amma ashaboon isaas ga'aadha. irraan baafadha. dhiyeeffadhee walitti deebina. amma nan baafadha. akka kanatti hojjeta dheeraa mulluu yookiin qiqqilii nani qopheeffadhee kana fakkaata. yeroon kun immoo yeroo qorraa waan ta'eef yeroo qorraa kana keessa immoo wanti ho'aan kun baay'ee barbaachisaadha. akka kanatti soorachuu dandeenya. duwwaa masaa akka kanatti gargaaramuu dandeenya. biddeenaan faffatannee nyaachuu dandeenya. kana fakkaata. yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.